Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kee ka muslimaadha. Yaa nama yeroo salaataadhaa rafte yeroo hojiin kee lafaa kaateetuma kara hojii keetii fi iddoo rabbii kee sodaadhu. Yaadadhu mee gaafa qabeenyii fi addunyaan teessiin faayyanne illaa nama qalbii nagahaatiin rabbiin bira dhufe malee salaata fi soomanaa fi sadaqaa adda addaa kennate yoo ta'e malee. Ergamaan rabbiidhaa hadiisa keessatti akkana jedhan. Namni wanni guyyaa qiyaamaa walirraa gaafatamu salaata isaati. Yoo salaanni isaa tolte hojiin isaa inni biraatis ni tolaa jedhan. Yoo salaanni isaa badde hojiin birallee hin jirtu jedhan. Kanaaf obboleessa kiyya kabajamaa obboleessa kiyya kabajamtu yeroo salaataadhaa ka'ii salaadhu. Ergamaa rabbii hadiisa keessatti akka jedhan irra caaltuun hojiidha. Salaata yeroo sitti salaatudha jedhan ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam. Khayrirraa wanni nuti qabnu salaatuma kana. Yoo salaanni hin jiraatin maal khayrii abe abdanna. Yeroo nama kee jirtu zabanuu laafir fakkaatti yeroo laalu. Ilmi namaa subii islaminaan bariifateeti gallabanamuu arrabsuu fi waan akka godhii salaata dabarsee gallabeeffata kafaree jechuudha. Kanaafuu dhaamsitoonni xumuraadhaa salaata jabeessaa yeroo sitti salaadhaa. Kanaaf illee rabbiin kadhadhaa akka rabbi irratti na gargaaree salaata kanarratti na jabeessu.